akkasitti yeroo duraatiif akkasii iyyeensa akkasii namni illee narraa du'ee jira biyya tana keessatti waa hedduutu akkan argee akkasii boo'een beeku. Namni tokko kan si dhaga'u hin jiru maafi ahadis ma'ikinaan jette. Haga boruut iyyaa oolta malee namni si dhaga'u hin jiru manaan jette. Almuhim akkasitti ni wanni jennee amma gaa hirriba kana suman kaanatti qabee kaanas qabee waa meeqa yaadee hirriba maaltu na qabaan. Haada kaan hidhee kaan hiikee kaan hidhee kaan hiiku hirribni na fudhate. Waan biraa dhiisii jawwaaluma kanallee dhiisee fi wama isiin narraa feetu lubbuma tiyya tanaa yoomin baha azaaba addunyaa guyya saniin argiyan. Subhaanallah wallahi aziim takka akkasitti cinqadheen beekan. Dudda addunyaa kanarra dhufee jechuudha. Rakkoo hedduutu ana mudate garuu rakkoo akkasii lubbuutii tana bakkaan kaa'u dhabu takkaan hin mudanne. Akkasitti amma osuma ciisee haada kana hidhee akkana hin godhee isiin akkana nan goone akkana deemuufis kan tokko hin jiru laakaree akkanatti akkana itti jettu hin jiru. Yoo rabbiin gubbuma sa'aatii gaa farajaa sii kanne malee. Amma akkasitti rafee hoggan hirribaa kaleessaan akkamiin jeen jaarsa kiyya riyaadii dhufeetii alqasiin jiranii ilmaan kiyyaa wajjinii gartee waan silaa barbaachisan naa godhuuf dhufee as jiran jenneen rabbiin kun afaan keenya tokkoon godhuuf atiyaanis akkasuma jettee jaarsi isii dhufee as jira yoon ififammaan tana hoggana baaragaan hirribaa na kaasti dhuftee isaan qaata kaanii anan kaasni maleedha. Fatiyaan itti bilbiltee jaarsi isii yoon ifiif isii gadhiisuu baattee mootummaaf deetiin amma dhufa jechu jira gadhiisetteen. Kainaan jettee amma dhuftee hirriba daddafi kainaan jette maaliin jette ni deemtaa deefu manaan jette. Paaspoora xiyyaa fi jawwaalaa fi waa hunda naa kannite. Micoon Oromoo sun achi jirti. Micoo walagarree amma. Micoo Oromoo tana walagarree wajjin haasoyne akkuma nama wal bira hutuu akka nama jawwaala haasa'uufatti jawwaala akkanatti qabannee fa'aa haasoyne walitti. Jawwaala haasaan jiru moo nuti walitti haasa'u jira. Maaliif wal bira dhaabbatanii haasa'uun dhorka. Akkasitti amma gaa micootan akkamiin godha jee jawwaala lakkoofsuma xiyyaa akkamittiin kannaaf jee lubbuu tana bakkaan dhabe yooniin isii biratti kana jee ammas asitti olana deebisanii. Xiyyaafuu akkan rakkadheetiin bahutti jira. Jee jechuun lakkoofsuma akkan itti kannuuf dhabe amma. Jawwaala gurra qabadheet mana akka nama haasa'u isii naannawa isiin jirtu deddeemaa lakkoofsa xiyyaa kanneef. Dafii gabbee anaan jaan hoggaan gabbahu meeshaan haftee jirti mana kaanitti hafte. Meeshaan wanni nan qabu uffanni silaan hojiidhaa deemuun waa takka maleedhaan bahaa jira. Wanni nan qabu sijaajaa takkittii fi waan takka jechuudha. Hin qabu. Guutuun achi hafte. Meeshaan yoo hin jeeru. Naas sii fida itti naan. Alhamdulillah yaa rabbi ati guyyaa rakkoos qabda guyyaa bal'oos qabda. Akkasittiin achi gabbee hoggaanan gabbahuu hularra jiranii ijoolleen teenya akkana godhatan laata mootummaadha fidanii dhufan jettee akkana godhatti laata. Namittiin akkasitti mana keessa zarraaf jettu sun akkana godhatti laata qaamni isii kun akkana hodhata laata. Akka ifinna qabde galatoomi waan naan goote hundaaf galatoomi itti naan. Achi akkasitti deemnee makiinaa korree deemnee amma gaa miciyootan akka itti baasu haga isiin anaa bilbiltu eeguudhaan qaba. Boodarra gullaaluu anaa bilbiltee jirti risaalaa jira miseejii jira. Nin bilbilee fi akkasi eenyus si fide jeen jennaan abaluutu ana fide jette naan. Akkasitti nama isii fide san harkadhee dubbisee namni sunillee homaa godhuuf hin dandeenye mana san irraa abbaan manaan irraa bahaa jeeni mana barbaaddachuu tura. Mana sanii bahuudhaaf akka tasaa isaan hulaa bannaan miciyoon abaayaa malee waa takka malee daaba isiirraa guuratan jawwaala isiirraa guuratan maallaqa isiirraa guuratan waan takka malee akkasii ala baatee rabbiin lubbuu isiidhaa baatee jirti isiinis. Anis bahe alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasitti oollee bullee anis achii deemee erga siillee achitti deebi'ee mana haasan mooqaa argadheen jiraami deebi'ee dhaqee ammas sawaaqa suudiidhaa fudhadhee dhaqee meeshaa keenyaa kan jeen eenyuuti manaan jettee dura. Akka naanaa balu jennaan maaliif dhufteetti meeshaa xiyyaaf hin dhufeen jenna subaalaa kaa'ee manaan jette. Waan godhuu dandeessu godhi manaan jette. Waan hin godhu qabaa? Hin qabu. Asitti meeshaa sabbaree meeshaa biraa bitadhee haarayatti hojii deemadhe. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jamaa jechuun namarraan. Oollee bullee
ummanni sun jechuun akka ummanni sun nama gartee halee namaa waan adda addaa nama keessaa guuratee gurguratu akka ta'e eegasii dhaga'u teenya rabbiitu naaf himcoo sanillee baase malee ummanni nu dura hojjetaa jira nu boodallee ammaa tanallee itti jira yeroo amma jirru tan alqasiim keessatti itti jira dallaalotiin alqasiim jirtaniif eeggadha wanni isin hidhaamnu nuti dallaalotiin alqasiim jirtan mana gaadhibba jijjiirratanii lakkoofsa asirratti isiniif nin qaban ammaan ta'e lakkoofsa namitti isanii nin qaban sajjaladdeen qaba akkamittiin isiniif maxxansa lakkoofsa 100 bitatuu danda'an ammas rabbi isin haa eegu malee dhalaa teenyas rabbi haa eegu. Ollee bullee micoo wahii fudhatti amma gaa nuti kanarraa quban qabnu anis hojii deemadhee geeleen tiyyatan hojii sonna geessitelleen qabamtee mana hidhaa jiran namni wahii guraageedha huccuun isiin jijjiirrattee haattu cumati huccuun isiin jijjiirrattee haattu cumati ijoollee tana waliin nyaannee waliin dhuyne waan ta'aniif uffata waliin beekna nuti dubartoonni uffata walii ni beekna yaani ijaan argan jechuudha amma arrasnuma kaatanii borusnuma kaatanii itti dhaynee gaafannee jaan uffata kana eessaa fiddee uffanni kun kan hiriyaa teenyaati eessaa fiddeenna akkasiin teef akkatti mana kanaa dhalaalee akkana dhaqee yeroon sun qabbana ture an uffatan qabu hennaan uffata fuutee uffata kana keessaa shaanxaa guddaa kana jette shaanxaa guddaa kana bantee keessaa waan feetu fudhadhunaan jettee keessaa guuradhe sababa intala sanii hidhaa san jirti dhaggeeffadhaa fudhattee hogguu fudhattu mijoon hoggaa dhayxee jettu mataa namaa qalamee taa'u jiidhaa dhiinirraa yaa'u agarte namni nama qalamee miti nama du'ee hoggaa agartu akkam taata mijoon akkasii akka taatu wallaalte jaarsarra dhufte ani bakka malee hin dhufe yoon hin jiraadhe yoon hin dhabame an du'ee na sabbarii jetteen abbaa manaa isiitiin jechuudha guraageedhaan talti oromoodhaan miti innaan maaltu ennaan akkanaa gartee kunoo mataa namaatu as jira mataa namaa kan gartee qalamee mataa jiidhaa rifeensi irra jiru kanaas jira ani sodaadheetiin jira yoon hin dhabame na sabbare jetteen abbaan manaa isii akkasitti wandirratti bilbilee mootummaarra bilbilee lakkoofsa isiitiin irra deemanii dhufan hogguu dhufan mana fattashan meetu mataan isiin nin argee jettu mee manni hattuudhaami hattuun bara qopho'itee deemti bara waa hundaaf qophii xumurattee deemti mushiyaanii har'a halee jechuun haleen takka maallaqa meeqa maallaqa meeqa guyyatti tarii nama meeqa akkas godhani namni keenya meeqaatu dhabamaa jira riyaa kanatti alqasiimitti bikka hundatti jechuudha dhabamaa jira rabbi nu haa eegu malee akkuma rabbii bobbaanee galaa jirra akkasii halee dhabanii akkasii haanu hidhamtuu jaanii akkasii jaan ji'a 5 isii hidhamtee ji'a 3 jaaniin beekanii hidhamtee yeroo isiin silaa yeroo isiidhaa xumuradhee ni gala jette hanga nuti dhufnee nu baasaa isiniin jennu hin baasinaadha maaliif jennaan waan nuti hin qabne nurra keessee waan nuti hin godhin ni gootan nuun jettee kanaaf haanuu teessuu jaaniin jechuudha mootummaadhaan dhaqanii akkasii jechuun mucoo achi dhiisanii rabbi nagaan galchee fatee afaan biyya jiranii isiin hagaa du'arraan tanaa hidha jirti waan hin godhin isiin waan agarte himte namoonni tokko mucoo takka argeen ture guyyoota torbaan dabran kana keessa asirraa galtee mucayyoo xiqqoo wayii tanii ilmoon sun daa'ima waan haasoituu fi waan dhiiftullee waliin beektu wanni isiin haasoitu sun waan jiraati nuti akkasitti yaani bishaanis akka micoon jettantti kuduraa nu nyaachisanii maal jechuu baatanis ani yeroo manna dura dhaquu hin xammanne isaan hin taaneef maaliif isaan kan barbaadan nama waraqaan qabu jechuun nama eessaa deemaan isaa hin beekamne nama biyya tana keessa bassamee hin jirre jechuudha gabaabumatti warri isaan barbaadan warra akkasiiti. Kanaaf namoonni tokko kijibaa maal jettanii riyaa kanatti nama meeqaatu badee dhabamaa jira alqasiimitti akkasi. Dawaadimitti akkasi bikka adda addatti jechuun uummanni amma mujrimaa'ee jira uummanni hadhaa'ee jira. Isiniif galami kanaaf kijiba wanni jaamun jiru wanni nu goota yoo jiraatan du'aa'ee takkittiidha. Shamarran keenya akka hedduudhaan roorrifama. Shamarran keenya gudeedamuu dandeessi. Dalagaa kan taane hojjettee dhibdee irraa fuudhuu dandeessi. Shabaaba isaaniitiin tumamuu dandeessi.
rabbiin nu eegaa jira malee nuti akhtar